Jiraattonni magaalaa Amboo qophii simannaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed irratti hirmaachuu fi gammachuu isaanii ibsachuuf ganama obboroodhaan Amboorraa ka'anii Finfinnee dhufan paarkii tokkummaa masaraa biyyaalessaa keessatti ijaarame daawwatan. Paarkiin kunis hojii ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed keessaa isa tokko waan ta'eef gammachuu badhaafamuu isaaniitiin itti dhaga'ame ibsachuun cinatti paarkiis daawwachuudhaaf akka dhufan dubbatan. Badhaasa Noobeelii hoogganaan keenya ilmi Oromoo keessaa dhalate badhaasa hojii gaarii akka addunyaatti beekamtiin kennameef kana simannaadhaaf Amboo kaanee dhufne jechuudha. Achi immoo deebinee gaa masaraa isaan hojjechaa turanis hojii isaanis ilaalle kunoo keessa deemnee baay'ee itti dinqisiifachaa jirra. Paarkiin kun baay'ee nama gammachiisa, baay'ee nutti toleera. Warroonni akka keenya dhufanillee asitti argamanii ilaalanillee isaaniifillee ni hawwachiisa. Kana laalaa beekanii fi kan seenanii argan garaagara ta'uusaas dubbatan. As keessatti waan raajii argine waan baay'ee nama gammachiisuuf gaafa ala teenyu waan akkasii jira jennee yaadaan turre erga dhufne immoo as keessa waan jiru kana gaafa arginu baay'ee akka nama tokkoottis haa ta'u akkuma biyya kanaatti waan akkasiis keessa jiraachuun isaayyuu baay'ee nama gammachiisa, baay'ee gammannee jirra. Waa'ee duudhaa keenyaati, waa'ee qabeenya biyya keenyaati, ispeeshaalii qabeenya Oromiyaa keessa jiru kan akka Soofumar achitti dhaqnee ilaaluu hin dadhabne asitti arguun keenya kuni waan guddaadha. Daawwannaa isaaniitiin waan taajjabanii fi hubatanis ibsaniiru. Dallaan kun duratti sirnoota darban keessaa waan baay'eedhaan olaantummaa saba tokkoo fi saba lamaan caalleen uummanni keenyallee komii guddaa qaba ture. Haa ta'uuti amma immoo gaafas keessa dhufnee ilaallu Oromummaan ni urgaa. Kunis immoo waan ifuu asitti wanta gara keessaa holqa Soofumarlee arginee jirra. Biqiltuu uummanni keenyallee akka qorichaa fi akka nyaataafillee haa ta'u waan garagaraaf itti fayyadamullee arginee jirra. Waan baay'ee Oromummaa ibsu as keessatti arginee jirra. Kana bira darbee immoo wantoonni feesbuukiidhaan miidiyaa garagaraatiin odeeffaman ololli garagaraa odeeffamu suni dhugaa akka hin taanee fi hojiin as keessatti hojjetamaa jiru kun Oromummaa akka urgaa'ullee arginee jirra jechuudha nuti. Nuti ijoollee dhalataa baadiyyaati. As keessatti wanti baadiyyaa fakkaatu jira, wanti magaalaa fakkaatu jira, wanta immoo akka sabaattis immoo gaafa ilaallu waan saba keenya ibsu waan hedduutu as keessa jira. Kanaafuu kuni baay'ee nu gammachiiseera, baay'ee gammannaa. Warruma immoo kana booda ganaa dhufanii ilaaluuf karoora qabaniyyuu akka dhufanii ilaalanii itti gammadan jedhee tan ergaa dabarsaaf. Bu'aan sadarkaa biyyaatti mul'achaa jiruu fi addunyaan ittiin Itoophiyaaf beekamtii kennite kun kan qeerroof qarreen kaleessatti gatii kaffalan waan ta'eef kunuunfachuu qabnas jedhaniiru maanguddoon Amboo. Waan amma dhufe kana bu'aa amma argame kana argachuudhaaf namni itti gatiin kanfaliin hin jiru. Jaarsi jaartiin ijoolleen guddaan qeerroon qarreen namni kana ittiin dadhabin hin jiru. Garuu keessumattuu qeerroon Amboo inni hafellee dhufee sauduu dhaga'u miti. Ija isaatiin otoo argee akka koo kanatti itti gammadee ani nan fedha. Fageenyatti yaada kennuurra bu'aa dadhabbii isaanii hooggana isaaniitiin firiinsaa mul'achaa jiru daawwachuu akka qaban qeerroof qarreef waamicha godhaniiru maanguddoon kun. Ani garuu ani hin jedhu qeerroo Oromiyaa hundaaf keessattuu qeerroo magaalaa Amboo dhiiga isaatti dhangalaasee asfaaltiirra dhiigsa dhangala'e carraa kana dhufee akka laaluun nan barbaadan. Maaliif sababiinsaa oduu alaan dhaga'u miti ijaan ijatti dhufee ilaaluusaa. Otoo dhufee ilaalee akkuma gara hundumtuu dhufee argee itti gammade akkuma koo kana jireenyi koo gammade kanatti itti gammade ani nan dhaamaaf. Wanti nurraa eegamu inni guddaan wal dhaggeeffannee saballee haammannee qeerroo keenya abbootii keenya dhageenye safuu Oromootiin hooggansa keenya bira dhaabannee biyya keenya gara fuulduraatti tarkaanfachisuu qabnan jedhan. Yoo waltumsan egereen biyya kanaa gaarii ta'uu akka danda'uu fi hawwii gaarii hooggana biyyaatiif qabanis ibsaniiru. Itoophiyaa xiqqoo kana otoo hin taane addunyaa bulchaa jira. Addunyaa bulchaa jira. Noobeelii han addunyaan hin fudhatin Itoophiyaan saba keessaa sabni Oromoo argatte. Kuni seenaa keenya. Kuni bu'aa keenya. Eenyutu argisiisa? Eenyu kana fide? Mootii dur darban keessa. Kana ga'uu keenya waaqa galateeffannaa umrii isaa dheeressu sammuu isaa haa bal'isu diina isaa Waaqayyo gooftaan jaalala itti haa kennu inni isa jibbu isaa jaalatu inni isa